Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. YouTube AdSense nama baay'ee rakkisaa jira. Rakkisuu keessayyuu bahee yeroo rakkinni kun uumamaa deeme invalid click fida. AdSense nama baay'ee yeroo jarri irra seenan waan akkasii fida. Website jedha jalatti immoo yes if no waan jedhu takka fidee rakkisaa jira. Waan kana irra deddeebitanii yoo gootan haala kanaan keessa seentan rakkina ni fida. Garuu kajeeroo jalqaba homaa rakkina takka hin qabu. Website bakka jedhu kanatti namoonni tokko chaanaalii jaraafaa guuttatu. Wrongidha wanni kun. Waliin ilaalla guutuu isaa AdSense irra seenuudhaaf karaa ittiin sirrii ta'e kan isin fayyadamuu qabdan. AdSense maaliin jechuun jarani mala namoonni ammallee gara kaffaltii YouTube'itti hin deemne jechuudha. AdSense website kaffaltii YouTube'in irratti nu herreeguudha. Baatiidhaan gara AdSense itti dabarsa. AdSense irratti kan nuti akkaawuntii baankii keenyaatiif informationii keenya waan adda addaa kan nuti guuttannu YouTube irratti osoo hin taane YouTube'dhaan wal qabsiisuu qabna. AdSense irratti kan nuti guuttannu. Sanaan booda AdSense'n maallaqa keenya walitti nu qabee eessatti nu erga gara bank akkaawuntiitti nu erga. Kanaafuu AdSense'dha kan create godhatamu jechuudha. Erga moonii taatanii kaatanii garuu AdSense irra seenuudhaaf jalqaba YouTube'n keessan Google Chrome irratti banaa ta'uu qaba. Dogoggora kana uumuu hin qabdanu. Maaliif invalid clickidhaan isin adaba waan ta'eef AdSense qofa jettanii searchii gochuu dandeessu. Chrome keessan irratti rakkina takka hin qabu. AdSense yoo jettanii searchii gootan AdSense optionii adda addaa isinii fida. Google Chrome irratti waan feetan adsense.com jechuudha silaa kan isin qabdan. Garuu AdSense jettanii yoo searchii gootan namoota baay'eedhaaf optionii inni fidu jira. Optionii yoo irra deddeebi'amee godhame kan rakkina qabu jechuudha. AdSense jettanii yoo searchii gootanis isiniif baha rakkina takka hin qabu. Saayiniin inni dhufa waan ta'eef YouTube AdSense jettanii searchii godhachuu dandeessu. Dogoggora uumuu hin qabdan. Google AdSense jettanii searchii gootanus sanuma isiniif baasa. Dhimma searchii gochuu osoo hin taane haala kamiin irra seenuu qabna isa jedhu. Optionii sana maaliif fidaadha? Google AdSense, YouTube AdSense yookaan AdSense qofas jettan searchiin sun isiniif dhufa gara emailii keessanii isin geessa. Osoo gara emailii isin geessuu dhiisee baay'ee bareedaadha. Google AdSense jedhee searchii godhee isinitti agarsiisu. YouTube AdSense searchii godhee isinitti agarsiise. AdSense qofas jechuudhaan searchii godhee isinitti agarsiise. Dhimmi kun kan inni ilaallatu garuu namoota moonii tahan qofa. Warri moonii hin taane dura buutanii waan kana beekuu qabdu osoo rakkinni kun isinirra hin gahin jechuudha. Maaliif erga isinirra gahee ka'ee rakkachuun barbaachisaa miti. AdSense'dhaan dura bu'anii wal baruun barbaachisaadha. Google AdSense jedhee searchii godhu saayiniin inni dhufa. Saayiniin irra tuqadha. Yoo saayiniin tuqee eessa na geessa? Gara filannoo emailii na geessa. Namoonni AdSense'n keessan emailii addaa ta'e emailii AdSense'ti kan isin filachuu qabdan. Garuu emailii YouTube'tiin wal fakkaataadha taanaan emailii YouTube'ii sana irra tuqxu jechuudha. Asitti amma emailii sana irra tuqxu. Emailiin sun garuu YouTube'in isaa Chrome irratti banamaa ta'uu qaba. Irra seenna. Yeroo irra tuqne haala kanaan baasa. Continue with this account waan jedhu fidee informationii keenya Google Chrome'dhaan wal qabate gaafa nuti moonii gunnu bananne sana nuu fida. Continue tuqnee gara fuulduraa deemna rakkina takka hin qabu asitti. Asitti amma inni rakkinni guddaan jiru. Bakka kanatti your site nuun jedhee website nu gaafata. Website maaliiti kan nuti asirratti guunnu? Yeroo nuti kana goone kan yeroo baay'ee peejiin AdSense keenya fuulli kaffaltii ka duraan duwwaa agarsiisu jijjiirame ad website nuun jechuu jalqaba AdSense keessatti. Rakkina waan nuti asirratti uumnee dabarfannuuf. Garuu sun rakkina hin qabu. Irra deddeebinee goona taanaan namni tokko koopii godhee liinkii fidee asirratti guuta. Liinkii YouTube isaa hin barbaachisu website asirratti guutuun hin qabnu gaa website. Website hin qabnu sana duwwaadhuma dhiifna. Bakka kanatti jechuudha. Emailii filanneerra duwwaadhuma dhiifne I don't have a site yet ka jedhu sanduuqa jala isaa jiru filatna asirratti. Malee liinkii YouTube yookaan liinkii waan biraa yookaan maqaa biraa asirratti barreessuu hin qabnu. Hin qabu liinkii website ka jedhu filanna. Jalla irratti get more out of AdSense. Yes ka jedhu filachuu qabna. Yes send me customized help. Inni jala no I don't want customized help. Gargaarsa AdSense irraa gara emailii irratti nuuf ergamu akka inni nu erguuf.
yookaan rakkina jiru yes ka jedhu filanna asirratti illee. AdSense kun yoo ofitti cinqan nama cinqa. Garuu waan isaa baruun immoo dirqama. Sanaan booda start using AdSense ka jedhu kanarra tuqanna. Yeroo nuti tuqanne yeroo baay'ee fuulli AdSense keenya ni jijjiirama. Irra deddeebinee garuu gochuu hin qabnu. Erga moonii taanee kaanee jechuudha. Yeroo na dhufu amma fuulli isaa ni jijjiiramee jira. Maaliif jijjiirame? Google AdSense lammaffaa ta'ee dhufe. AdSense.com jedhee irraa haseenu. Duraan fuulli isaa ka biraati isinitti agarsiisa. Amma jijjiiramee jira. Maaliif YouTube AdSense fi Google AdSense ta'ee jechuudha. Kunoo fuulli isaa akkasitti jijjiiramee saayitii itti guuttadhu jedha. Fuula kana akkuma kanatti dhiisa nan barbaachisu saayitii itti guuttachuu jechuudha. Payment irra yeroo naqu garuu paymentiin kiyya akkuma sanatti jira. Irra sadan tuqee payment ka jedhu yeroo tuqu akkuma sanatti jira. Baatii darbeerraa hisaaba isaa natti agarsiisa. Hisaaban keessaa qabu. Sararri baatii darbee already naa kennamee jira. Ka dhufu immoo ganaa waan ta'eef nan agarsiisu jechuudha. AdSense irra yeroo seentanu AdSense jettanii sarchii gootanii seenuurra AdSense.com dhaan isa sin seentantu irra isin fayyada. AdSense.com yeroo barreessitan namoonni baay'een ni dogoggortu. Ubee dogoggoruu hin qabdan. Fuulli duraan akkas ture jijjiiramee jira. Fuulli AdSense kiyyaa duraan akkas ture. Amma jijjiirame waanin saayitii hin qabu jedheef jechuudha. YouTube payment account. Accountiin kun lama tahee jechuudha. Kanaafuu kan YouTube ilaallanna nuti. Fuulli sun waa takka rakkina hin qabu. Sarara sadan sana yeroo tuyne AdSense for YouTube jira, Home jira. Home irra yeroo tuyne fuulli ka biraati. AdSense for YouTube irra yeroo tuyne fuulli isaa ka biraa tahee jira jechuudha. Fuulli isaa akkasii amma. Yeroon sarara sadan tuqee AdSense for YouTube irra tuqu fuulli isaa kana. Jijjiiramee jechuudha. Kanaafuu al takka ergan akkas godhee ka'e irra deddeebi'ee yeroo mara yeroon AdSense keessa galu yoon haala sanaan seenee rakkina guddaa fida. Maaliif gara invalid click'itti adeemaa jechuudha. Invalid click'itti immoo nu adeemsisuu hin qabu. Kanaafuu yeroo tokko erga akka sanaan seennee kaane erga AdSense keenya sirrii ta'uu ilaallannee kaane kan nuti Chrome irraa yeroo dhufnu seenuu qabnu AdSense.com dhaan kan nuti seenuu qabnu. Gubbaa kanarratti AdSense.com 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 dogoggoraan barreessitan taanaan weebsaayitii biraarra dheeyxanii jechuudha. Kanaafuu weebsaayitii biraarra miti kan isin dhaquu qabdan AdSense.com isii jettu osoo walirraa hin siqsin osoo walirraa hin fageessin kan nuti barreessuu qabnu. Erga barreessinee kaanee garuu go ka jedhu ka jala jirtu kana ka go jettu kana kan nuti fayyadamuu qabnu. Yoo achi tuqne ammas nu geessuu dhiisuu mala. Kanaafuu go ka jettu kana yoo tuqne gara AdSense'tti geessee nu baasa. Gara nuti kaffaltii YouTube irratti ilaallannu yookaan immoo akkaawuntii baankii keenyaa irratti guutannu yookaan PIN irraa verify goonu nu geessaa jechuudha. Kanaafuu Google Chrome irratti yeroo seentan AdSense.com dhaan kan isin seenuu qabdan. I hope isinii galeera na fakkaata. Isiniin galle taanaa wanni isiniin galle yoo jiraate koomentii irratti barreessuu dandeessu. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Akka isin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.